sanyii nagaasarraa mootummaan eegumsa isaa irraa kaasuun dhaga'ameera. Akkasuma yeroo ammaa kana sanyii nagaasaa gidduu fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti wal dhibdeen akka jiru gabaafamaa jira jechuudha. Arraata biyyoolessaa Oromiyaarraa guutummaa gabaasa kanaa gabaasa keenya guyyaa har'aa keessatti na dhageessu jechuudha. Yooyyaa ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nagaa sin gaafachaa kun arraata biyyoolessaa Oromiyaarraa sagantaa keenya guyyaa har'aati jechuudha. Sagantaa guyyaa har'aa keenya keessatti kan nuti ilaallu yeroo ammaa kana sanyii nagaasaarraa eegumsi irraa kaafamee jiraachuu fi warreen sanyii nagaasaa waliin bosonaa galan eegumsa isaarra warri turan yeroo ammaa kana hidhannoo isaanii akka hiikkatan godhamuu irratti akkasuma wal dhabdee mootummaa fi sanyii nagaasaa gidduutti deemaa jiru maddi yookaan sababni wal dhibdee kanaa maalidha kan jedhu guutuu gabaasa keenya keessatti ni argatu jechuudha. Guyyoota muraasa dura egaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa kan duraaniitu kan ture sanyii nagaasaa mootummaa Itoophiyaatti harka kennatee galuun isaa ni yaadatama jechuudha. Haa ta'uti waliigaltee kana keessatti akka mootummaan biyya bulchaa jiru akka burjaajitti kan inni fayyadame akka waan ajajaa olaanaan ABO gareetti kan inni haasaa ture. Haa ta'uti garuu dhugaan ilmaan Oromoo hundi beekan sanyii nagaasaa ji'a 3 dura rakkoo naa'umsaatiin garee waraana bilisummaa Oromoo keessa akka geggeeffame uummanni Oromoo guutuun uummanni Oromoo bal'aan quba qaba jechuudha. Haa ta'uti mootummaan kun egaa uummatattiin akka amala isaa uummatattiin burjaajisuudhaaf yaaliin inni godhe gamanumaan akka milkoofneef beekamaadha jechuudha. Yeroo ammaa kan akka ololtoonni PP fi warri maallaqaan PP bitee uummata gidduu keessatti bobbaastee akka waan giddugalli Oromiyaa nagaa argate jedhanii ololaa ture jechuudha. Akka waan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa keessa socho'aa ture akka waan galeetti kan isaan socho'aa ture. Haa ta'uti akka hundi keessan ni beektan egaa WBO'n yeroo ammaa kana giddugala Oromiyaa keessattis ta'ee Oromiyaa guutuu keessatti diina isaa waliin kufee kuffisaatidha kan inni jiru jechuudha. Diina kokkee qabaatidha kan inni jiru. Guutummaa Oromiyaa keessatti tarkaanfii isaa jabeessee itti fufee jira jechuudha. Haa ta'uti yeroo ammaa kana sanyii nagaasarraa eegumsa isaa irraa ka'ee akka jiru odeeffannoon arraata biyyoolessaa Oromiyaa qaqqabeen ibsa jechuudha. Sababni eegumsa isaa irraa ka'eefis immoo mootummaan biyya bulchu kun egaan sanyii nagaasaan akka inni yaadetti sanyii nagaasaa gale jechuun akka waan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa jiru hundi harka kennatutti kan inni yaadaa tureeti. Haa ta'uti garuu kun hin milkoofne jechuudha. Eenyumayyuu yeroo ammaa kana funyaan Finfinnee jalatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa diina irratti fudhachaati jira jechuudha. Kunis hedduu rifaatu keessa sagalee jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa akkuma amala isaa inni araara sobaatiin waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa socho'u gowwoomsee harka isaatti galfachuu barbaadee ture jechuudha. Haa ta'uti kun hin milkoofne fi kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana sanyii nagaasarraa eegumsa irraa ka'ee jira jechuudha. Eegumsa warra isa waliin turan ijoollee daggala isa waliin turte amma harka kennattee galtee hunda isaanii meeshaa hiikkachiisee jira jechuudha. Sababni inni hiikkachiises immoo yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa dirree irratti argamaa jiru si'ajjeesuudhaaf abbaa torbee qindeessee kanaaf nageenya kee eeguudhaaf jedhanii egaan sanyii nagaasarraa akka meeshaa kan himama jechuudha. Haa ta'uti kun garuu dhugumaarraa kan fagaatedha waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo sanyii nagaasarratti tarkaanfii fudhachuu barbaade yeroo dirree irratti yeroo inni diina waliin hojjechuu isaa beekamarraa kaasee tarkaanfii fudhachuu ni danda'a ture jechuudha. Haa ta'uti waraanni bilisummaa Oromoo hojii guddaa akkasii akkan hojjenne beekamaadha. Yeroo ammaa kana egaa wal dhibdeen akka sanyii nagaasaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru ni himama jechuudha. Maddi wal dhibdee kanaatis egaan sanyii nagaasaan waraana hedduun hoogganaa ture jechuutiin kan inni mootummaa Itoophiyaa waliin walii galee. Haa ta'uti akka inni eegetti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa keessa socho'u hin galle. Kun immoo mootummaa gidduutti rifaatu guddaa uume jechuudha. Haa ta'u sanyii nagaasaatiif kunuunsa barbaachisaan akka hin godhamneef isayyuu carraan deebi'ee mana hidhaa galchuu isaa ni jira jechuudha. Carraan sanyii nagaasaa deebi'ee mana hidhaa galuu isaa bal'aadha jechuutiin xiinxaltoonni siyaasaa garaagaraa dubbachaa jiru. Maaliif akka inni